Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaam kan daawwataa jirtan miidiyaa OMS daam. Egaan oduu belbaltuu qabnaa oduu belbaltuu wajjin an namuma isin beektanuum. Kabajamtoota daawwattoota keenyaam miidiyaan keenya yeroo yerootti kan oduu ho'ituu isiniif dabarsu miidiyaa guddichi amma isiniif jalqabeeraam. Miidiyaan keenya yeroo yeroon akka isin bira qaqqabuuf like share gochuun nu hordofaa isiniin jennaam. Gareen juntaa ofiin jiru biyya Itoophiyaa keessatti kan lolaa ture akkasumas immoo mootummaa biyya Itoophiyaa kan duraanii kan turan gareen uummata TPLF Tigraay kan dhaabbate yeroo ammaa kana gara lolaatti deebi'uu ibsaniiru. Kanaan dura mootummaan biyya bulchaa jiru gareen juntaa jedhamu yeroo ammaa kana barbadaa'eera. Yeroo ammaa kana gareen juntaa jedhamu biyya kan cabsaa fi saamaa ture. Nuun qabameera qabnee boojneerra dhabamsiifneerra jechuun miidiyaa guddaatti gabbaanii dubbatanii turaniin mootummaan Itoophiyaa yeroo sanatti kan duula jechuun mootummaa biyya biraa irraa adda of gochuun gara Tigraay deemeera. Gara Tigraay ergan deemee immoo wanta sana dhaabsiseera jechaa kan ture. Yeroo ammaa kana gareen juntaa ofiin jedhu yeroo ammaa kana biyyattii keessatti miidiyaa guddaa kan mootummaa ta'ee jiru haaggochuudhaan waaltaa information harka ofii galfachuu danda'aniiru. Erga waaltaa information maakal kan jedhamu kana miidiyaa guddicha mootummaan itti amanu kana harka ofii galfatanii yeroo ammaa kana wanta safuu cabsu wanta hedduu irratti post gochuudhaan mootummicha mataasaa gad cabsuu danda'aniiru. Sana qofas miti Ethiopia Broadcasting Corporation media guddicha sana haakni goona jechuun dhaadannoo isaanii ibsaa jiru. Dhaadannoo isaanii sana keessatti nuti miidiyaa qofa osoo hin taane biyyattii guutuu 4 kiiloo isa jedhanii mootummaan Dr. Abiy kun ittiin dhaaddatu kana harka keenya ni galchina jechuunis dhaadannoo isaanii ibsaniiru. Biyyattii Itoophiyaa yoo taate nuun gad dhaabbatteem, nuun ijaaramteem, nuun mataa ol qabatteem, maqaa keenyaan hamma yoonaa jirteem. TPLF jechuun biyyattii Itoophiyaa sanaaf abbaa dimokiraasii, abbaa biyyattii sana ijaare, abbaa galataatis jechuun dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana biyyattii Tigraay keessa kan jiraatan gareen TPLF biyya sana keessa magaalaa osoo hin taane biyya Mishigii bakka jedhamu bakka dhoskaa kan qaban keessatti kan akka Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el akkasumas immoo gareen isaa akka jiruun bakka biraatti yaa'anii akka lolaa jiran ibsameera. Gareen kun biyyattii sana qofa osoo hin taane amma yeroo ammaa kana karaa Affaariin seenuun namoota baay'ee irrattis akkasumas immoo waraana mootummaa irrattis miidhaa guddaa qaqqabsiisuun naannoo Amaaraa kanas wanta miidhaa gurguddaa fi darara guddaa irraan ga'uudhaan kan jiran gareen juntaa yookaan TPLF yeroo ammaa kana dhaadannoo isaanii dhageessisaa hojiitti hiikaas jiru. Gareen juntaa yookaan TPLF warri jedhamu kuni yeroo ammaa kanas ta'ee gara fuulduraattis akka biyyattii keessa baduu hin dandeenye dubbataa turaniin gareen gamtaa Afrikaa fi gareen gamtaa Awurooppaa akkasumas addunyaan guutuun ija gara Itoophiyaatti qabdee eenyutu badii qabaa, eenyutu miidhaa geessisaa, eenyutu biyya doorsisaa kan jedhu akkasumas immoo mootummaa Itoophiyaa irratti ija isaanii dhaabbatanii jiru. Gareen Itoophiyaa mootummaa Abiy Ahmediin bulu gareen badhaadhinaa jedhamee paartii guddicha kan dhaabbatanii obbo Lammaa Magarsaa fi akkasumas immoo Abiy Ahmediin kan Lammaa Magarsaatiin kan gad dhaabbate Abiy Ahmediin kan ofitti fudhateem Lammaa ta'uusaas beekamaadha. Lammaa yeroo sanatti Abiyyiin gara sana fiduudhaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa ture. Erga Abiyyiin gara sana dhufee maal hojjete isa jedhu wantoota gaarii hedduu hojjetanii ija mootummaa addunyaatti kan mul'atan badhaasa Nobel kan jedhamu fudhachuusaan ni yaadatama. Ergantanaa biyyattii keessatti miidhaa gurguddaa fi hammeenya gurguddaa dalaguudhaan uummata Oromoo, uummata Amaaraa, uummata Tigraay, uummata Daboob, uummata Affaar, Somaalee fi uummatoota biyyattii keessatti sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiran hundarratti miidhaa guddaa ka'uudhaan keessaayyuu uummata Oromoo irratti miidhaan inni hojjetaa ture waan yaalloo miti. Kanaaf yeroo ammaa kana gareen juntaa harka kennuu diduudhaan
biyyattii sana miila tokkoon dhaabuudhaan kan yeroo ammaa kana socho'aa jiran biyya Affaar keessatti naannoo Affaar keessatti rakkoo hamaa fi miidhaa gurguddaa geessisu jalqabaniiru. Akkasumas waaltaa information akkasumas immoo miidiyaa gurguddicha mootummaan itti amanu guutuusaa haak gochuu akka qabanus dubbataniiru. Miidiyaa waaltaa information yeroo ammaa kana haak ta'ee harka joontaa buusaas himaniiru. Akkasumas akka suuraa irratti argitan kana kunoo haak godhamee wantoonni safuu wantoonni mootummaa mataa gad qabachiisu akka jiruun irratti maxxanfamaa jiraachuu ibsaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaan keenya yeroo yeroon isin bira akka gahuudhaaf like share subscribe gochuun nu hordofaa isiniin jennaam. Ulfaadhaa horaa bulaa. Qabeenyi dhaabbata Midrook kan ta'e warshaan oomisha warqee Sookoo Laga Dambii godina Gujii aanaa Shaakkisoo ganda dhiibbaa baate jedhamu keessatti argama. Warshaan kun warshaalee oomisha warqee kiloogiraama hedduu biyyattii argamsiisu ta'ullee sababa keemikaala warshaan keessatti bahuutiin jiraattonni ganda dhiibbaa baatee rakkoolee dhalootaa darbuuf saaxilamaa turuu himama. Ganda kana keessatti sababa keemikaala kanaatiin ta'uun heeruudhaan daa'imman hedduun du'aa fi qaama miidhamuudhaan cimaa isaan irra darbee du'atti namoota kanaatiif illee sababa akka ta'e himamaa ture. Rakkoon keemikaala warshichaa keessaa bahu ilaalchaan erga BBC dabalatee miidiyaaleen gabaasuun jiraattonni miidiyaalee irraa ga'ee hedduun keessummaa daa'imman naafaan ta'an ifatti bahee mul'achuun dhimmicha xiyyeeffannaa akka barbaadu ifatti kan mul'ise ture. Sababa kanaatiin bara 2017 keessa miidhaa keemikaalli warshichaa jiraattota naannoo fi qabeenya uumamaa naannichaa irraan gaheen mormii uummataa kaasuun hanga qorannoodhaan adda bahutti warshichi akka hojii dhaabuuf murtaa'ee ture. Ergasiis gareen qorannoo biyyoota yuunivarsiitii of keessatti hammate keemikaala warshichaa keessaa bahuu fi miidhaa inni geessisaa dhufe akka qoratan ibsamulleen adeemsi qorannichaas ta'ee bu'aan isaa karaa iftoominaan qabuun yeroo uummataaf ibsamu hin mul'anne. Qorannoon mootummaa geggeesseen jedhee kanaan qoodas ta'ee yeroo ammaa warshichi hojii idilee ibsatti deebisuun oomisha warqee itti fufee jiraachuun BBC'n gabaafateera. Jiraataan gandichaa kan ta'anii fi sababa keemikaala warshichaa keessaa bahuun miidhaan lubbuu fi qabeenya maatii isaanii irra gahee turuu kan himan obbo Ikoo Balaakoo warshichi deebi'ee banamus rakkoo inni hawaasa naannoo irraan gahu wanta furame hin jiru jedhaniiru. Jalqaba loon kiyyaa afurtu bakka balfii warshichaa yaa'u sana seenanii du'an. Ergasii obboleessi kiyya waan warshicha keessaa hojjetu ijoollee afur natti dhiisee du'e.